etun ka waaqayyoon taane ta'e akkamiin ta'a jettanii warri gaabbitan bagan kan Yesus Kiristoos ta'e warri jettan gammachuu guddaa warri waaqayyo irratti qabdan warri waaqayyo owwaala keessan diige warri waaqayyo hidhaa keessan kute warri waaqayyo isin gargaare waaqayyoof galataaf ilillee fidanii hallelujah hallelujah galanni kan waaqayyooti galanni kan waaqayyooti ililleen hooqubaan kan waaqayyooti ulfinni kan waaqayyooti lafa kanarratti galanni kan waaqayyooti lafa kanarratti ulfinni kan waaqayyooti biyya kanarratti ulfinni kan waaqayyooti magaalaa kanarratti ulfinni kan waaqayyooti bishaan irratti ulfinni kan waaqayyooti muka kanarratti ulfinni kan waaqayyooti adii irratti gurraacha irratti ulfinni kan waaqayyooti sagaleen hadagaamu galanni kan waaqayyooti raadiyaa laboosando galata waaqayyoo hey Yesus Kiristoosiif galanni haa ta'u galanni kan waaqayyooti galanni kan waaqayyooti waaqayyo ulfaatu waaqayyo sanu gargaareef galanna ta'u sayidaayiku sana maqaqqabu sadafee namaaf ga'u waaqayyoon guddaa galateeffannaa sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokko dubbiseen iddoo laman dubbisaa waaqayyoon walii wajjiniin sagalee isaa dhageenya macaafa seenaa baraa isa lammaffaa boqonnaa 30 lakkoofsa 12 fi hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1 qabee waa gabaabaan dubbachuu barbaada tokkummaa hafuuraa eeguuf fiixaan ba'umsa hojii waaqayyoof dhama'uu tokkummaa hafuuraa eeguun fiixaan ba'umsa hojii waaqayyoof dhama'uu waan jedhu waliin ilaalla gabaabaatti kutaasa jalqaban jedheen dubbisa teenyee sagalee waaqayyo dhaggeeffannaa waanta ta'eef ol kaaneetu dubbii kana dhageenya naaf kalcha macaafa Ermiyaas raajichaati macaafa Ermiyaas raajichaa boqonnaa 32 dha of kalcha lakkoofsa 39 irra isa jirudha 32 lakkoofsa 39 irra isa jiru macaafa Ermiyaas raajichaa isaan bara jireenya isaanii hundumaa ana akka sodaataniif isaanitti isaan booddeedhaanis ijoollee isaaniitti akka toluuf ani garaa tokkoof yaada tokko isaaniif nan kenna dhaggeeffadhaa sirriitti isaan bara jireenya isaanii hundumaa ana akka sodaataniif isaanitti isaan booddeedhaanis ijoollee isaaniitti akka toluuf ani garaa tokkoof yaada tokko isaaniif nan kenna ani kakuu bara baraa isaaniif nan gala wanta gaarii isaaniif gochuus hin dhiisu isaan si'achi anarraa akka gara hin galletti garaa isaanii guutuudhaan ulfina anaaf kennanii akka kennan nan godha garaa isaanii guutuudhaan ulfina akka kennan nan godha ani wanta gaarii isaaniif gochuu hin dhiisu ani wanta gaarii isaaniif gochuutti nan gammada ani dhugumaan garaa tokkoof yaada tokko ani dhugumaan garaa tokkoof yaada tokko guutuudhaan biyya kana keessa jabeessee isaan nan dhaaba ani wanta gaarii isaaniif
gochuutti nan gammada. Ani dhugumaan garaa tokkoof yaada tokko guutuudhaan biyya kana keessa jabeessee isaan nan dhaaba. Jabeessee isinaa dhaabu Waaqayyo. Galee kana bira darbuu hin barbaanne wanti lallabamu baay'eedha. Kan Waaqayyo galgala kana naaf kenne garuu isa kana. Akkas jedha hojii ergamootaa mooroodhaan. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi warra yaada tokkoo turan. Isaan keessaa tokkollee qabeenya ofii qaba tureen kan kootii hin jenne. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonnis humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesus dhugaa ba'an. Ayyaana guddaas qabu turanii. Ameen. Harka keenya ol qabneet Waaqayyo akka nutti dubbatu. Gaarummaa keef galanni siif haa ta'u. Kottu nu gidduu jennee sin rakkifnu nu gidduu jirtaa. Harki kee nu gidduu jira. Afurri kee nu gidduu jira. Sagaleen kee nu gidduu jira. Hiikuun kee nu gidduu jira. Fayyisuun kee nu gidduu jira. Sochiin kee nu gidduu jira. Qajeelfamni kee nu gidduu jira. Ergaan sagalee kee nu gidduu jira. Ayyaanni kee nu gidduu jira. Surraan kee nu gidduu jira. Afurri kee dhowwaa tokko malee nutti haa dubbatu. Ayyaanni kee dhowwaa tokko malee nutti haa dubbatu. Otuu lallabamuu namni haa fayyu. Otuu lallabamuu namni haa hiikamu. Otuu lallabamuu namni haa hiikamu. Otuu lallabamuu namni fayyee haa galu. Otuu lallabamuu kaanseriin haa dhabamu. Otuu lallabamuu dhukkubi hamaan haa dhabamu. Dhukkubi dhiigaa haa dhabamu. Dhukkubi sammuu haa dhabamu. Yaaddoon adda addaa haa dhabamu. Kan hidhamani haa hiikamani. Otuu lallabamuu haa hiikamani. Otuu lallabamuu dubbii Waaqayyo, ergaa Waaqayyo, sagalee Waaqayyo otuu dhangala'uu hiikamni haa ta'u. Waaqayyoodhaati. Qilleensa kanarra harka keessan sochoosaa si'a tokko. Teessoon seexanaa, teessoon amajaajii, mariyaan hamaan galgala kanarratti bobba'ee jiru. Balaa hamaa kanumu, rakkoo hamaa kanumu, danqaa hamaa kanumu, garaa galaanaa jalaa kan ka'u, samiirraa kan ka'u, uumamatti kan fayyadamu, kallattii hundumaan kan hojjetu, mariyaan seexanaa kan diigame haa ta'u. Teessoon seexanaa haa garagalu. Yesuusin haa garagalu. Ulfinni kee haa mul'atu. Ulfinni kee haa mul'atu. Ulfinni kee haa mul'atu. Sababa lafa kanarra jirru magaalaan kun nagaa haa argatu. Sababa lallabamaa jiru magaalaan kun nagaa haa argatu. Balballi Sii'ool haa cufamu. Mootummaan dukkanaa haa garagalu. Ergaan amajaajii haa garagalu. Raba hada laba hado laba hadiya basabara laba. Yesus. Yesus. Maqaan kee gaafa waamamu teessoo amajaajiitu jiga. Marcuma jallootaatu jiga. Me Yesus jedhame. Sagalee guddaadhaan Yesus jedhani. Maqaa gaarii, madda nagaa, madda aara galfee, maqaa maqootarra caalu, dadhabaan kan ittiin ka'u, kan kufe kan ittiin ka'u, dhukkubsataan kan ittiin fayyu, aangoon du'aa kan ittiin namarraa mulqamu, maqaa ulfinaa, maqaa kanaaf galata galchaa ta'a. Ulfaadhaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Waaqayyo galgala kana nuuf kenne. Mee walii wajjin waa'ee tokkummaa hafuuraa, waa'ee relationshipii
waaqayyoof nama gidduu, namaaf nama gidduu waa tokko tokko xiqqoo ilaalla. Sagalee waaqayyoo irraa akkuman amma dubbisee waaqayyoo isinin ijaara malee isinin diigu, isinin dhaaba malee isinin buqqisu. Safaceen sassaaba, kakuu nagaan isiniif gala. Amen. Kakuu nagaan isiniif gala. Tokkummaa dhaabbataan isin gidduutti jabeessa ka jedhu saba sanatti dubbata ture. Har'ammoo isinitti dubbata, natti dubbata. Sagaleen waaqayyoo kutaa kana keessatti hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 32 kaanee yeroo laallu waan tokko nutti dubbata. Waa'ee tokkummaa sagaleen waaqayyoo nutti dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hojii ergamootaa boqonnaa 4 lakkoofsa 1-2 jechuu kooti dhiifama na of galcha. Akkas jedha, namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo fi warra yaada tokkoo turanii. Isaan keessaa namni tokkollee qabeenya ofii qaba tureeni kan kooti hin jenne. Qabeenyi isaanii hundinuu kan walii isaanii ture. Ergamoonni sun humna guddaadhaan yookiis humna guddaa agarsiisuudhaan du'aa ka'uu gooftaa Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'u ayyaana guddaas qabu turan. Boqonnaa 2 lakkoofsa 44-47 yeroo laaltan immoo kan amanan hundinuu iddoodhuma tokko turan. Inni kun iddoo tokko turuun sun gaazer ta'uu qofa miti. Qalbiidhaan, yaadaan, afuuraan wal duukaa akka turan dubbata. Tokkummaa jechuun maal jechuudha? Hariiroo fayya buleessaa namni waaqayyoo wajjin qabu jechuudha. Akkasuma immoo extensionally kan namoonni kiristaanonni walii isaaniif walii isaanii gidduutti qaban jechuudha. Relationship jechuudha. Walitti dhufeenya jechuudha. Integrity jechuudha. Akkuma isin beektan waa'ee tokkummaa kanaa ilaalla jechuun barbaade. Kan amanan hundinuu yookiis namoonni amanan tokkummaa qabu turan jedha. Namni amanu responsibility tokkummaa eeguu qaba. Tokkummaa hafuuraa jechuudha. Walitti dhufeenya hafuuraa jechuudha. Kan amanan hundinuu immoo jedha. Tarii tuuta sana gidduudha, saba sana gidduudha kan hin amanne jiraachuu danda'a. Garuu jala muree Phaawulos kan dubbatu warri amanan, warri Kiristoosin fudhatan tokkummaa hafuura qulqulluu hidhaa jaalalaa, hidhaa nagaa isa ta'e. Tokkummaa hafuura qulqulluu kan waaqayyo waldaa kiristaanaa keessa kaa'e. Kan waaqayyo arguu barbaadu sana. Hin eeggatu turan tokkummaadhaan. Namoonni amanan hundinuu warra garaa tokkoo turani. Attamitti yaadamu? Kan amane hundinuu karaktera adda addaa qabaachuu mala. Yaada adda addaa qabaachuu mala. Aadaan itti guddate adda adda ta'uu mala. Haa ta'u malee garuu warra garaa tokkoo turanidha.
garaa tokkoof yaada tokkoof qalbii tokkoon tokkummaa eeguudhaan hojii waaqayyoo fiixaan baasuudhaaf warra dhama'an nu haa godhu Waaqayyo. Sababin mata duree kana akkas jedheef inni guddaan tokkummaa hafuuraa eeguun fiixaan ba'umsa hojii waaqayyoof dhama'u kanan jedheef tokkummaan dhama'iinsa barbaada. Jaalala iddootti eeguun dhama'iinsa barbaada. Tokkummaa iddootti eeguun dhama'iinsa barbaada. Walitti dhufeenya iddootti eeguun dhama'iinsa barbaada. Diiguun dhama'iinsa barbaadu. Facaasuun dhama'iinsa barbaadu. Zeeroo kilaasiidhaan wal diigaa ooluu dandeenya. Sanaaf kutaa tokko galuun hin barbaachisu. Keejii lixuyyuu hin barbaachisu. Zeeroo kilaasiidhaan diiguun hin danda'amu. Ijaaruun garuu walitti fiduun garuu humna fannoo Kiristoosiin Yesuus fannoo irratti gaafa ol ba'e namaaf waaqayyoon waaqayyoof nama walitti fiduudhaaf gatiin ni baase sana iddootti eeganii hojii waaqayyoo duratti adeemsisuun garuu gatii nama baasisa. Ansobee gatii nama baasisa. Hayi maal jechuu keeti yoo jenne numa nu ga'a. Laakiin kanatti waliin galu jechuun hirma nu ga'a. Kilaasii biraa galuun hin barbaachisu. Tokkummaa harcaasuudhaaf. Hojii waaqayyoo dadhabsiisuudhaaf. Bara kanaa seexanni kan inni ittiin waldaa dadhabsiisaa jiru, saba dadhabsiisaa jiru, amantoota dadhabsiisaa jiru, hojii waaqayyoo dura danqaaf danqaraa jabaa kaayee kan inni jiru yoo jiraate ijaarsa waaqayyoo dhiiga ilma isaatiin ijaare, tokkummaa hafuuraa waaqayyoo dhiiga ilma isaatiin ijaare, tokkummaa waaqaaf lafaa, tokkummaa namaaf namaa, tokkummaa waaqaaf namaa isa Kiristoos dhiiga isaatiin ijaare, isa inni hundeesse, isa diigurratti hojjeta diinni waaqayyo har'a hin dhaa hafuura kana. Ashaya Yesus gooftaadha. Yesus gooftaadha. Isa iddootti eeguutu barbaachisaadha. Iddootti eeguun nurra jira. Iddootti eeguuf dhama'i waliin jedhamee nama sin bukkee jiru. Dhama'i jedhaa dhama'iinsa barbaada. Laakka jira sagaleen waaqayyo. Ergaa Phexros isa duraa boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa akkasidha. Ammas hundumti keessan hafuuraan dhageettii yaada garaatiin tokkummaa qabaadhaa. Ameen haleluuya. Ameen haleluuya. Bineensi gaafa dallaa lixuu barbaadu si'uma tokko hunda fuudhee ba'a miti. Si'uma tokko hunda nyaata miti. Naanna'ee aadee isa weak side qabu, isa dadhabina qabu, isa yoo sagalee dhagaye wareeru, isa waan tokko yoo dhagaye dafee wareere gadi ba'u isatti bu'a. Isa fuudhee dhaqee iddoon ga'ata. Isaa ifatu Kiristoos. Isaa ifatu Kiristoos. Isa iddoon ga'ata. Kanaaf maal jedhaa? Ammas hundumti keessan walitti qabaatti hafuuraan dhageettii yaada garaatiin tokkummaa qabaadha. Hafuuraan dhageettii yaada garaatiin eenyutu wal dhaga'a, eenyutu wal dubbisa, eenyutu hafuura walii simata, eenyutu wal fudhata. Dhageettiidhaan dhageettii isiniifaa kennu Waaqa. Waliif abboomamu wal dhaga'u dhageettii karaa hafuura qulqulluu waaqayyo isiniifaa kennu. Tokkummaa qabaadhaa. Qorontos isa duraa boqonnaa 1 lakkoofsa 10 irraa mokkeedha. Yaada tokkoon akeektanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf hojii waaqayyo fiixaan baasuudhaaf jechuudha. Hojii waaqayyo, hojii waarawaa, hojii gaarummaa hojjechuudhaaf jechuudha.
akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun hin ta'iniidha. Ameen. Ammas hundumti keessan yaada tokkoon akeektanii tokkummaadhaanis raawwachuudha. Mishinii qaba waldaan kun, ergama qaba waldaan kun, ergama malee wangeela hin baadhan, ergama malee wangeela hin baattan isin. Ameen, haleluuyaa. Waan sitti kenname jira, waan natti kenname jira. Jiraachuu kee waa Waaqayyo hojjetu jira, dubbachuu kee waa Waaqayyo hojjetu jira, wal arguu kee waa Waaqayyo hojjetu jira, walitti dhufuu keetii waa Waaqayyo diigee ijaarutu jira. Haleluuyaa. Ameen, haleluuyaa. Ati nama akkasumaanii miti. Galaa baattaa, galaa dhalootaa baattaa, ergaa baattaa, ergaa dhalootaa baattaa. Addunyaatu si eega, biyya lafaatu si eega, mandara kanatu si eega, ollaa kanatu si eega. Galaa jireenyaa sirka jira, galaa nagaa sirka jira, sagalee Waaqayyoo si bira jira. Tokkummaa kee jabeessi, wal dhaga'uu kee jabeessi. Waaqayyoo hojii fiixaan ba'e si keessatti hin raawwata. Tokkummaa kan ijaare nama miti. Tokkummaa kan ijaare dhiiga ilma Waaqayyooti. Tokkummaa qulqullootaa kan ijaare, tokkummaa amantootaa kan ijaare, tokkummaa sabaa kan ijaare, anaaf siin kan walitti fide dhiiga ilma Waaqayyooti. Isatu si ijaare, isatu nu ijaare. Dhiiga ilma Waaqayyoo irratti ijaaramte waldaan, dhiiga Kiristoos irratti ijaaramte waldaan. Hin tuttuqin, ittiin bubu'in. Ameen. Kanaaf yaada tokkoon akeektanii, pilaan gootanii, yaaddanii, tokkummaadhaanis raawwachuudhaan namoota Waaqayyo milkeessa yoo ta'e malee namoonni baay'een waa tokko waliin jalqabanii waliin hin fixan. Waliin jalqabanii biraa harca'eetu muraasni xumura. Harka koon ol kaasa. Bara kana bara Waaqayyo waliin jalqabdanii waliin akka xumurtanii fi laphee keessa walitti hidhe, hafuura keessa walitti hidhe, qalbii keessa walitti hidhe, yaada garaa keessanii walitti hidhe isiniif haa ta'u. Namoota kumaan lakkaamantu biyya Gibxi keessaa ba'e. Biyya Waaqayyo dura kaa'e sana akka ga'aniif, akka dhaalaniif, akka qabataniif, sanyii isaanii akka dhaaluuf garuu harca'ee waan baay'eetu ta'e. Inni kaan immoo lafa onaa irratti dhume. Haa oolchu Waaqayyo. Ameen. Egaa waa'ee tokkummaa kana argitu jecha. Akkuma sila dubbise hojii raajii Ermiyaas boqonnaa 32 lakkoofsa 39 irraa ani isinitti isaan booddeedhaanis ijoollee isaaniitiifis kakuu nan galaa yeroo Waaqayyo jedhu argitu. Garaa tokkoof yaada tokko isaaniif nan kenna. Ani kakuu bara baraa isaaniif nan gala. Wanta gaariis isaaniif gochuu hin dhiisu. Waan akeekanis xumuraan akka ga'ataniif ani garaa tokkoof yaada tokko isaaniif nan kenna. Garaa tokkoof yaada tokko. Maqaan Waaqayyoo ulfaatu. Filiphisius boqonnaa 1 lakkoofsa 27 irraa amma garuu akka warra wangeela Kiristoos fudhatan, warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa. Kan biraan isin hin dhibin. Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuu hin socho'in dhaabbadha. Dhaabbadha miti bu'aati. Waan raafamee nama raasu baay'eedha. Afarfamee raafamee kan nama raasu baay'eedha. Huursee nama guuree sokkuuf kan akeeku baay'eedha. Inni galaana Yordaanosiin qaxxi godhee dhaabe.
huursee sana nama guuree baduuf ka'u sana inni utubaa godhee dhaabe Waaqayyoo mana kana wajjin haa ta'u, waldaa kana wajjiniin haa ta'u, saba kana wajjiniin haa ta'u. Saraafamu wajjin hin raafamin. Abbad randeebi'a. Filiphisius boqonnaa 1:27. Amma garuu akka warri wangeela Kiristoos fudhatan jiraachuun ta'utti jiraadhaa malee kan biraan isin hin dhibin. Maalumatu isin dhibaa jira laata? Jecha waan isin jirtan maal laata? Dinqiidha waan isin jettan maal laata? Wangeelaaf jiraadhu malee kan biraan isin dhibin. Badaa isin dinqina jechuudha. Sabooddee maalidhaa? Hafuura tokkoon iddoo keessanii utuun socho'in dhaabbadhaa. Namni wangeelaa wantum targe tuqee iddoodhaan butu. Wantum targe harcaasaa hin oolu. Sagaleen Waaqayyoo humna. Humni sagalee Waaqayyoo humni isin dhaabu isinii wajjin haa ta'u. Pointiin koo isa kana miti. Dubbachuu waan narra jiruuf hin dubbadha. Macaafa seenaa baraa salamaffaa boqonnaa 30 yoo dhattan lakkoofsa 12 irra waan gurguddoonniif jaarsoliin biyya sanaa waan fuula Waaqayyoo duratti qajeelaa ta'e akka isaan raawwataniif isaan gorsan jedha. Isaan gorsan garaa qulqulluudhaaf yaada tokkoof garaa tokkoon akka raawwataniif Waaqayyo isaan gargaare jedha. Kutaa sana dhagaa dubbifadhaa yeroo isaan qabu. Yoo Waaqayyo nama gargaare tokko ta'uun hin danda'ama. Yoo hafuurri Waaqayyo nama utube tokko ta'uun hin danda'ama. Egaa waa tokko dubbachuudhaan barbaada. Tokkummaan kiristaanotaa akkamitti eegama? Tokkummaan waldaa akkamiin eegama? Pointii kana naa qabadha. Tokkummaa eeguun akkamitti danda'ama? Tokkummaan maal barbaada waldaarraa? Tokkummaan sirraa narraa nurraa maal barbaada? Maal fedha tokkummaan? Isa amanurraa, isa raajurraa, isa waldaa geggeessurraa, amantootarraa maal fedha tokkummaan? Tokkummaan akkamiin eegama? Isa jedhuuf tokkoffaa irratti tokkummaan kunuunsa barbaada. Sensitive. Tokkummaan diina baay'ee qaba waan ta'eef. Tokkummaan amajaajii baay'ee qaba waan ta'eef. Tokkummaan namaaf namaa miti. Tokkummaa Waaqayyoof dhala namaa gidduu jiru guyyaa jalqabaa Addaamiif Yowaan lafarra yeroo turan Waaqayyoof Yohaanii gidduu xobedhee dhufee galeera seexan. Kana siin jedhee himaa jechuudha kun akka isaa taataa jedhe. Haifatamuu. Akaasu Waaqayyo. Tokkummaan eegumsa kan inni barbaaduuf sensitiviidha. Relationshipii Waaqayyo Yohaaniif Addaam gidduudhaa qabuyyuu etuu nuyi hin baay'atin utuu nuyi lafa hin guutin iyyuu irratti hojjechaa ture seexan. Waaqayyoof nama gidduu hojjechaa ture. Akkuma isaa taatu waan taataniif yoo kanatti nyaattan akka isaa jibanama, yoo kanatti nyaattan beektota taatu, yoo kana gootanii nama handeenyaa taatu, namuma waan tokko ta'uu hin dandeenyetu nama nagaa fuudhee qilee buusuudhaaf fuudhee qilleensa kanarra kaa'a. Isaa ifatu Kiristoos. Fuudhee qilleensa kanarra kaa'a, fuudhee samii kanarra kaa'a. Akka Waaqayyoo taata waan ta'eef dhoksaa baay'ee hubatta waan ta'eef nama lafarraa keessaa isa jalqabaa bakka isa beekaa taata waan ta'eef waan jedhu natti fakkaata. Kanaaf iyyuu maal godhu? Ofumaa jedha malee waayyuun taatu nyaadhu waan jedhu fakkaata. Kanaan goyyoonfate. Kanaaf wal baqachuu dhufe. Wal babbaqachuu dhufe. Ija wal saalfachuu dhufe. Yeroo nyaaticha nyaatte mukichatti kuttee nyaatte dubartiin kun isa jalqabaa fuula Waaqayyoo baqatte. Relationii cabe waan ta'eef. Humni relationii cabsu haa cabu waldaa kanarraa.
humni wal argee waaqaaf namaa wal argee kiristaanotaa afura kiristaanotaa dhaamsuu barbaadu qaa Yesuusiin aka'u sana akka gooten feel akka gooten sagaleen waaqayyoo jannata keessaa akkuma durii yeroo dhagaamu Addaam eessa jirta Yohaan meerre eessa jirtu gaafa waaqayyo jedhu qullaa koo ta'een sana ta'een kana ta'een maal ta'een fuula kee maal godhe nan baqadheedha hin baqachiise in ariyate hin sokkisiise baqataa godhe namuma nagaa baqataa godhe nama fuulaaf fuulatti waaqayyo wajjiniin haasa'u nama fuulaaf fuulatti walii isaa wajjin haasa'u nama jabina walii malee dadhabina walii haasa'anii hin beekne nama uffachuu malee qullaa walii isaanii haasa'uu hin beekne Addaamiif Yohaan gidduu inni sun qullaa ta'uu isaa yeroo argitu isheen hin baqatte inni kun isheen qullaa ta'uu ishee yeroo arge innis achi baqate inni kunis achi baqate achitti jalqabee seexanni relationship cabsu har'as irratti hojjechaa jira. So that's why ammaatti kanan dubbachuu barbaadu tokkummaan akkamiin eegama tokkummaan kunuunsuudhaan eegama kunuunsa barbaada. Amen. Isinii galeeraa kunuunsii jedhaa nama sin bukkee jiru. Atachirraa baqachaa kunuunfamuu hin danda'u. Ati dhiiftee sokkaa kunuunfamuu hin danda'u. Kunuunsaa barbaada. Efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 2-6 yoo ilaaltan verse 3 iddoo sanarra laxxanii ilaalta waa argitu. Hidhaa nagaatiin tokkummaa hafuura qulqulluu of harkatti eeguudhaaf dhama'aa. Wanti akka hanqaaquu sensitive ta'e eegumsa barbaadu akka dubartii ulfaatti kunuunsuun namarra jiru waldaa keessatti inni jalqabaa tokkummaan kunuunsuu barbaada. Ergaa koo hin dagatina jechan dubbadhu hin dagatina. Tokkummaa fiduun gatii nama baasisa dhama'uu barbaachisa of harkatti eeguu barbaachisa day and night. Yeroodhaaf yeroo maleetti of harkatti kunuunsuu eeguu barbaachisa. Awarenessii kanaaf qabaachuun barbaachisaa. Yoo kana ta'uudhaa baate folee sokka seexanii nama harcaasee sokka seexanii nama waama tokkummaa jedhamu iyyuu yeroo lallabamu dhaga'uun barbaadu. Ani immoo nan dhageessisa sagalee koo ol kaase. Tokkummaa waldaa kanaa maqaa Yesuusiin bara baraan jabaatee haaf. Wal simannaan wal arguun walitti dhufuun haa jabaatu. Kunuunsa barbaachisa. Tokkummaa ijaaruun tokkummaa iddootti eeguun qulqullummaa iddootti eeguun jaalala iddootti eeguun dhama'iinsa barbaachisa. Dammaquu barbaachisa. Kanaaf sagalee waaqayyoo maal jedhaa harkatti eeguudhaaf ofii kee harkatti of harkatti eegi jedhame nama sin bukkee jiru kana. Jira rakkoon qabu kana dhaga'uun nurra jira. Of harkatti eegi imaanaa sitti kennaa jira jedhaan. Of harkatti eegaa of harkatti. Maal qeesiidhaaf kenname tokkummaa eeguun jaarsoliidhaaf kenname tokkummaa eeguun or somebody faarfattootaaf kenname hin jedhini of harkatti eegisiin jedhe waaqayyo. Sima nama kana of harkatti eegisiin jedhe waaqayyo. Of harkatti eegaa. It is in your hand. Harka kee keessa jira tokkummaa eeguun. Sitti kenne waaqayyo. Kunuunsuun. Sila kan dubbadhu. Tokkummaa diiguuf kilaasii kamuu galuun nun barbaachisu. Professionalistii ta'uun nun barbaachisu. Theologistii ta'uun nun barbaachisu. Psychologistii ta'uun nun barbaachisu. Hoomaan barbaachisu. Zeeroo kilaasiidhaan waan barbaanne goonee ba'uu dandeenya. Maqaa Yesuusiin harukutamu afurri kun. Ni kan biraan tokkummaan akkamiin eegama? Ni lamaffaan dubbachuu barbaadu. Tokkummaan eegamuudhaaf kadhanni hin barbaachisa. Kadhannaan eegama. Tokkummaan kadhannaan eegama. Gurra naa laadhaa. Yesuus ilmi Waaqayyoo qaccin waan qalloo tokko labsii qalloo tokko dabarsee darbuu danda'a. Inni Waaqayyoodha miti. Naan sobee. Inni Waaqayyoo miti.
lammee kana eegi kana gochuu baannaan kana taataa jechuu danda'a. Hin jiraattu naan jechuu danda'a. Labsii barbaadan irratti baasuu danda'a. Inni Waaqayyoodha. Waldaan kana gochuu yoo baatte kana si eega jechuu danda'a. Kana raawwachuu baannaan kana si ergata jechuu danda'a. Yes, he can. Inni Waaqayyoodha. Hallelujah. Inni Waaqayyoodha. Inni hundumaa danda'a. Inni beekaadha. Garuu waa tokko godhe. Yohannis boqonnaa 17 lakkoofsa 21 yoo ilaaltan akkas jedha. Isaanis tokko haa ta'aniif yaa Abbaa akkati ana keessa jirtu isaanis si keessa akkan jiru haa beekaniif yookiin si keessa akka jiraataniif sin kadhadha. Tokkummaa qabaataniif sin kadhadha. Kutaa kana dhaqeen dubbisa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kutaa kana nan dubbisa. Wangeela Yohannis boqonnaa 17. Waaqayyoof galanna ta'u. Alakkas jedha lakkoofsa 8 qabeen dubbisa. 7 qabeen dubbisa. Biyya lafaa keessaa warra ati anaaf laatteetti maqaa kee beeksiseera. Isaan kan kee turani ati immoo anaaf isaan laatte. Isaanis dubbii kee eeganiiru. Ammas wantati anaaf kennite hundinuu Sibiraa ta'uu isaa hubataniiru. Dubbii ati anaaf kennite hundumaa ani immoo isaaniif kenneera. Isaanis fudhatanii anis sibiraa akkan dhufe dhuguma hubatanii akka ati na ergite amananii. Ani isaaniifan kadhadha. Biyya lafaatiif hin kadhadhu. Warra ati anaaf kenniteef malee isaan immoo kan keeti. Kan koo hundinuu kan keeti. Kan kees kan kooti. Ulfinni koos isaaniin mul'ata. Ammas ani si'achi biyya lafaatti hin argamu. Isaan garuu biyya lafaa keessa jiru. Ani immoo gara kee nan dhufa. Yaa Abbaa qulqullu akkuma nuyi tokko taane warri ati anaaf kennite tokko akka ta'aniif maqaa keetiin isaan eegii jedha. Ameen, haleluuyaa. Warri ati anaaf kennite akkuma aniifati tokko taane akka isaan tokko ta'aniif nagaa keetti isaan eegi. Tokko akka ta'aniifan si kadhadha. Tokkummaan kadhannaadhaan eegama. Meeqan keessantuu waa'ee walitti dhufuu keessaniif Waaqayyoon kadhata. Meeqan keessantuu nagaa waldaaf kadhata. Meeqan keessantuu baroota dura keessan jiruuf risoorsii Waaqayyo sin gidduu kaa'ee risoorsii gurguddaa Waaqayyo sin gidduudhaa qabuuf rileeshnshiippii ho'aaf abiddi jaalalaa waldaa keessa akka jiraatuuf nagaan akka eegamuuf meeqan keessantu kadhata. Miraakilii caalu tokkummaa eeguudha. Tokkummaa yoo jiraate seexanni qaawwan argatu. Tokkummaa yoo jiraate dallaan Waaqayyo, kellaan Waaqayyo, manni Waaqayyo hin raafamu. Hattuun carraan argatu. Ameen, haleluuyaa. Ameen, haleluuyaa. Seexanni hojiinsaa akkasi. Ilmi namaa jireenya akkasiniif ta'uuf irraa hafaas akka qabaattaniif dhufe. Seexanni garuu ajjeesuudhaaf, hatuudhaaf, ajjeesuudhaaf, balleessuudhaaf dhufe jedha. Sossobee baasee ajjeesuudhaaf dhufe.
hatuudhaaf dhufe. Kanaaf meeqan keenyatu dallaan akka hin cabneef bineensi yeeyyiin sardiidii bara kana ba'an raajonni soboon balbala irra dhaabatan afaan bananii dhaabatan dhaloota dogongorsuun dhaabatan du'aa ka'u Kiristoos utuu hin taane wangeela Kiristoos utuu hin taane sagalee Waaqayyoo utuu hin taane faayidaa mataa isaanii kan lallaban ulfina mataa isaanii kan lallaban balbala irra dhaabatanii guutanii jiru waan ta'eef meeqan keessantu karri Waaqayyo akka eegamuuf karaa karraa dhaabatee jira. Meeqan keessantu waa'ee tokkummaa kadhata. Isaan natti amananiiru olii akka nufi amananiiru Waaqayyummaa koo amananiiru wanta tinaalaatte hundumaa isaanii fillaadha ulfina koo isaanii mul'isa. Hin ergamu isaan qodaa kooti hojii koo hojjetu. Yeroo hojii koo hojjetan yeroo mana koo keessa deddeebi'an yeroo hojii Waaqayyoo hojjetan ati akka isaan geggeessitu fiixaan boomsa akka tilaattuuf humna akka tilaattuuf karaa isaaniitti hojii isaaniitti wajjin akka taatuuf ani isaaniif kadhadheera. Wanta tinaalaatte hundumaa laadheeraafi fiixaan boomsa hojii isaaniif immoo ani tokkummaan isaanii akka narcaaneef akka hin diigamneef yeeyyiif sardiidi akka isaan hin mancaafneef isaaniif kadhadheera jechuusaati. Maal kadhachuusaa barbaachisa amma Yesuusiin? Ajajan laatu? Kan Yesuus waa'ee tokkummaa eeguuf ammana kadhate ammam kadhachuutu nurra jiran. Andoo gongoree? Andoo gongoree? Meen barbaachisa warrettan harka raasaa. Maqaa Kiristoos Yesuusiin qaawwi mana kan akka hin seenne sardiidii yeeyyiin hamaaketii ciniinee madeessee butee lafee cabsee lafa onaa irratti ijoollee Waaqayyoo akka hin ganneef kellaa jabaan sitti ijaaramu maqaa Yesuusiin. Ameen, ameen, ameen. Kelli jabaan isinitti ijaaramu. Tokkummaaf warra kaan warra hidhatan warra kadhatan garee ijaaruun tokkummaan fidu kadhachuutu fida. Bagan jedhe tokkummaatu fida. Kadhachuutu fida tokkummaa. Tokkummaa hundee qabu. Tokkummaa hin sochoone. Lola keessatti kan hin sochoone, dhaba keessatti kan hin sochoone, argachuu keessatti kan hin sochoone, sooruma keessatti kan hin sochoone, hiyyuma keessatti kan hin sochoone, tokkummaa dhugaa kan fidu jilbaa amantootaati. Kadhataa amantootaati. Ituu akkas ta'e, ituu akkas miti ta'e, hojii ergamootaa boqonnaa 4 keessatti nam tokko isaan keessaa homaayyuu dhabee rakkatu ture kan jedhu caafamu ture. Hiyyeessis sooressis inni qabus inni hin qabnes wal faana waa'ee tokkummaaf konsernii waan qabuuf hiyyeessi isaan gidduun turre. Ameen. Dhabaan isaan gidduun turre. Kan amanan hundinuu maal godhu turan waan ta'eef tokkummaa jabaaf jaalala qabu turan waan ta'eef. Ameen. Nuuf alaatu Yesuus. Mee nama sin bukkee jiruun tokkummaan kadhannaan eegamaa. Irrafinii dammaqii eegeedhaani. Ama nama tokko tokkotti badaan fakkaatu. Badaa hundi. Maal kadhannaa maalii barbaachisa buna wal waamnaan kan jedhu jiraam yoon. Maal buna wal waamnaan baarbikii wajjin nyaannaan maal badaa maalitti isheen kan jedhu jira. Isa kan baarbikii sana boodatti deebina. Isa kan beebii shaaworii sana boodatti deebina. Amman dubbadhu isa. Isa sababa adda addaa uumanii achitti wangeelli iji tokko utuu hin lallabamin sagalee Waaqayyo tokko utuu hin lallabamin kan nama ijaaru tokko utuu hin lallabamin jaalalli utuu hin lallabamin wal boccoqanii wal foncolanii galan sana inni irra deebi'amee ilaalamuu qaba. San dubbadhu amma. Kummaan inni Kiristoos jedhu isa kadhatarratti ijaaramuudha. Sa sagalee Waaqayyoo hundee godhateedha. Sa hafuura qulqulluu hundee godhateedha.
Sanamoonni keessatti kaman fayyadidha. Galanni kan Waaqayyoo ta'u. Kayru Yesus Kristos. Warra waan isin gootaniif sana deebisanii isinii gochuu danda'ani. Waamicha waamnaan deebisanii isin waamuu danda'an. Gurshinaan deebisanii isin gurshuu danda'an. Nyaachifnaan isin nyaachisuu danda'an. Dil godhanii waan gaarii tokko caalaayyuu banni gaafa mana sanaa modiin qida akkas hin jettaniif si waamuu danda'an sanaaf yoo gootanii badaa faayidaan qabu. Warra deebisanii isinii gochuu hin dandeenyeef, warra deebisanii gatii isinii baasuu hin dandeenyeef, horii isaa, qabeenya isaa, humna isaa, dandeettii isaa warra hin qabneef yoo gootan anaaf gootanii. Anis isa waamee, innis na waamee, anis isa waamee, innis na waamee dhuma yoo goone badaa faayidaan isaa homaa miti. Riwaardiin qabu Waaqarratti. Kan waldaan gochaa jirtu garuu isa. Kan sabi keenya gochaa jiru garuu isa. Har'a mana baluu yoo ta'e boor iddoo akkasii. Wangeelli kan keessatti hin lallabamin, sodaan Waaqayyo kan keessatti hin lallabamin. Kanachitti abalumoo jedhee namni wal boccoqee wal foncolaa olee galu. Ayyaanni isaa keessatti du'ee galu. Wanna baay'ee qabna. Yesus Kristos jaarsa tokkummaa dhugaatiif nu dammaqsu. Ishee kana cimsee dubbachuun barbaada. Tokkummaan wal argee jabeessuudhaan jabaata. Wal argee akkas jedhe Phaawulos Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irratti jecha tokko dubbata. Nan dubbisa iddoo kanas galanni kan Waaqayyoo ta'u. Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 25 irra jiru. Diddamii afurii qabeen, diddamii sadii qabeen dubbisa. Meena dhaggeeffadhaan dubbisa. Egaa lakkoofsa 19 kaase. Egaa yaa obboloota koo Yesuus dhiiga isaa nuuf dhangalaasuu isaatiin gara iddoo isaa hundumaarra caalaa qulqulluutti galuudhaaf ija jabina qabna. Inni foon isaatiin karaa haaraa isa yeroo hundumaa jiraatu golgaa sana keessaan nuuf bane. Lubicha guddicha isa manni Waaqayyo itti kenname qabna. Kanaafis nuyi warra yaanni garaa isaanii hamminatti qulleeffame, dhagni isaanis bishaan qulqulluudhaan dhiqame taanee kottaa garaa dhugaadhaan amantii guutuudhaanis Waaqayyotti hin dhiyaanna. Inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Kanaafis kottaa abdii keenya beeksisuutti jabaannee hin qabamna. Jaalala agarsiisuudhaaf waan gaarii hojjechuudhaafis kottaa tuttuqnee yaada waliin kaafna. Akka jara tokkoo amala ta'ee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka deemu in argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee waliin jajjabeessinaa jedha. 25 kana akkasitti yaaddan nan barbaada. Akka jara tokkotti amala ta'ee nuyi walitti qabamuu keenya hin dhiifnu. Guyyaan Gooftaa dhiyaachaa akka adeemu in argitu. Kanaaf ittuma caalchifnee waliin jajjabeessinaa. Wal argee adda addaatu jira. Namni point of contact mataa isaatii qaba. Akkatti walitti dhufu kan mataa isaatii qaba. Guyyichi guyyaa dhumatti adeemaa jiru akka inni ta'e bareera. Yeroo kamirrayyuu caalaa
yerootti tokkummaan amantootaa jabaachuun isaaf ta'u Kiristoos yeroo deebi'ee dhufu akkasittiin arguun akka isaaf malu waan beekuuf akka barbaachisu waan beekuuf Phaawulos waarnii itti laata. Yaadachiisaa fi waarnii itti laata. Akka jarreen tokko akka namoota tokko akka namoota biyya lafaa gaafatti tolee walitti dhufanii gaafatti toluu baatu dhiisanii gaafa gammadan waa godhanii gaafa dallalan dhiisanii sokkanii gaafa mijatu itti tolee siyaa galatu jedhanii gaafa ta'uu baatu immoo duddatti gatanii deemanii sana hin taanu. Hin ta'u inni baay'ee kan na dhibu maal jechuu barbaade iddoo kanatti relationshipiin akka jabaatu maaliif dubbate iddoo kanatti hiikaan afaan Giriikii isaatii wanta ibsu qaba. Wanta ibsu qaba. Wal argee keenya hin dhiifnu walitti dhufna wal barbaanna kan jedhu sun waliin kadhachuu waliin barachuu walirraa dhaga'uu sagalee Waaqayyoo wal dhageessisuu labsiidhaan irribaa wal dammaqsuu Kiristoosiif wal qopheessuu walirraa dhaga'uu walirraa barachuu coming together relationship kana cimsuudha. Hiikni afaan sanaa isa kanadha. Walirraa barachuu wal barsiisuu waliin kadhachuu wal gorsuu walitti dhufuu wal qajeelchuudhaan wal faana hiriiruu waliin adeemuudha jedha. Filiphisius boqonnaa 2:12 qabdanii amma 13 yoo dubbiftan exhorting one another wal jajjabeessuudha. Encourage wal gochuudha wal jajjabeessuu wal tumsuudha. Tokkoyyuu tumbuusin tokkoyyuu tunarcaasin Waaqayyo keessatti dallaa Waaqayyo keessatti wal eeguudhaan dhufa Kiristoos Yesuus eeggachuudha. Galanni kan Waaqayyoo ta'u. Egaan kan argan dubbadhe lafa tokkummaan jiru wanta jiru isinitti meen kadhan. Tokkummaan lafa jiru humnatu jira. Ameen haleluya. Humnatu jira. Jechi afaan Giriikii isaatii dunamis kan jedhudha. Divine power. Humna Waaqayyummaa Waaqayyoo. Miracle perform kan godhu. Dinqii kan godhu. Isa kanadha. Ergamoonni amantoonni bara sanaa humna dinqiidhaan jedha. Humna dinqiidhaan miracle gurguddaadhaan du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin namootatti labsu. Shidhaan hin hiikama. Dadhabaan hin jabaata. Kan kufe hin kaa'a. Kan fagaate hin deebi'a. Galanni kan Waaqayyoo haa ta'u. Kan booji'ame captivity keessa shidhaa keessa xaaxaa keessa mootummaa dukkanaa keessa miliqee ba'a. Namoonni hedduun lallaba isaaniitiin kadhannaa isaaniitiin waan Waaqayyo harka isaanii irratti hojjetuun shidhaa keessaa yaa'u turan. Dukkana keessaa ba'u turan. Mootummaa seexanaa jalaa ba'anii mootummaa Yesuus Kiristoos keessa galu turan. Ergaa dukkanaa jalaa ba'anii ergaa ifaa keessa ergama ifaatiif hojjechuu keessa galu turan. Humnatu jira. Dunamis inni jedhu miraculous power. Power of performing miracles. Supernatural wanta ta'e tokko. Authority kan qabu tokko. Teessoon seexanaa kan ittiin jigu. Mariyaan seexanaa kan ittiin jigu. Humni dukkanaa kan ittiin molqamu. Aangoon afuraamaa kan ittiin rukutamu. Kingdamiin seexanaa kan ittiin jigu. Humna Waaqarraa jechuudha. Si'a 120 ol barreeffame. Humni Waaqarraa kun har'a waldaa kana haa argatu. Jira ameen jedhaani. Humni Waaqarraa kun tokko keessan haa argatu.
kan cabe kan niddibu, kan kufe kan kaasu, kan fagaate kan deebisu, mootummaa seexanaa buqqisee gatee mootummaa Kiristoos kan dhaabu, kan babal'isu hafuurri kun dunamis humni Waaqayyo kun, hafuurri Waaqayyo kun, abiliitiin Waaqayyo, dandeettiin Waaqayyo, kappaasitiin hafuura qulqulluu kan keessatti hojjetu kun maqaa Yesuusiin mana kee argatu. Come on, mana kee argatu, qe'ee kee argatu, hafuura kee argatu. Dunamis jechuun power, ability, authority. Amen. Amen jadi. Come on, amen jadi maqaa Yesuusiin. Humni kun har'a si duukaa gala. Wow, si duukaa gala. Nama amanu duukaa humni kun hin gala. Humni hafuura Waaqayyoo hin gala. Humni tokkummaa eegu, humni jaalala dotteegu, humni waliin ba'ee waliin galu, humni harka wal qabatee socho'ee tuuta sonaan jabaa magaalaa kana keessaa sodaachisu. Harki Waaqayyoo tokko sirra dhufa, dibanni Waaqayyoo tokko sirra dhufa, hafuurri qulqulluun sirra dhufa, ergaan Waaqayyoo sirra dhufa. Diinotaaf tulloota hamaa dura keetti kan kaasu sirra dhufa. Raba sabara laba diana magala baho sabia sirra dhufa, sirra dhufa, sirra dhufa. Mul'ata keerra dhufa. Atarraa jalqabdee daqiiqaa kana jalqabdee yeroo kana jalqabdee humna hidhattee baata. Kan si dhorku hin jiru, kan si dura dhaabatu hin jiru, kan karaa si dhaabu hin jiru. Dhagaa qaramaa baatee karaa keerra kan dhaabatu dhiiga Hoolichaa dha'eera si dura. Me hallelujah jarani. Come on, hallelujah jarani. Ani jarame siya toko. Harra humna fudhadheen kala jarani. Humnichi immoo dunamis jedhama. Amen, hallelujah. Amen, hallelujah. Humnichi waa inni si gargaaru sitti hima. Yoo seexana ifatte authorityidhaan kan si keessa taa'ee ifatu. Yoo hafuura hamaan mormite humnaan aangoodhaan akka abbaa taayitaa akka abbaa aboot diina kee samiirraa qileetti kan darbatu. Waa fudhattee galta. Dhugaadha waa fudhattee galta. Homaa wanta sitti facaasu hin qabu. Sanyii nagaan sitti facaasa. Wangeela nagaan sitti facaasa. Tokkummaa keetiin amajaajiitu kufa. Tokkummaa keetiin amajaajiitu kufa. Tokkummaan amma Waaqayyo si gidduutti gadi jabeessee gadi ordee dhaabu. Isa kaleessa inni tokkottiin kufee, inni tokkottiin dadhabe, inni tokko irratti walii isaa irratti kufee wal fixe miti. Tokkummaa haaraa, tokkummaa addaa, humna addaa, ayyaana addaa, dibata addaa, hafuura addaa sirra kaa'a Waaqayyo. Mahadi abasabi ababa. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Humnicha durra dhufee ergamootarra isa tuun jaallatin afaan tokko kan dubbachiisu. Ameen jedhame. Ituu isaan hin jaallatin qabeenya tokko, afaan tokko, garaa tokko, yaada tokko, yoonni tokko waa pilaanii tokko fide ana keessas kanumatu jira kan jechisiisu. Anis kana yaadeen ture kan jechisiisu. Waldaan waliif akka abboomamtu kan godhu, waliif akka qollifatu akka wal barbaaddu kan godhu, yoo kufte walii wajjin yoo kaate walii wajjin akka waliin baatu kan godhu. Lan kaayyoo tokkoof, galma tokkoof, ergama tokkoof akka isheen hiriirtu kan godhu. Dunamis humna Waaqarraatu gidduu jira. Waldaa tokkummaan keessa jiru humna Waaqarraatu gidduu jira. Abidda wangeelaatu gidduu jira. Humna du'aa ka'uutu gidduu jira. Aangoo seexanaa kan cabsu gidduu jira. Babal'ina wangeelaatu gidduu jira. Hafuura nagaatu gidduu. Wow! Ameen balbak. Galanni kan Waaqayyooti. Jira jedhani. Harraa qabee jira jedhani. Kaleessa lallaaftee tata. Daqiiqaan sagalee kana dubbadhee jalqabe.
namoota mudhiin isaanii abidda waaqayyoon hidhatamu, namoota mudhiin isaanii sagalee waaqayyoon hidhatamu, namoota walirraa diigamu, namoota jilbi isaanii haara'u, namoota aboon itti dhaga'amu, aboon seexana kan ifatan, aboon dhukkuba kan ifatan, aboodhaan hafuura hamaa kan ifatan, karaan isaanii kan qajeelu, daandiin isaanii kan qajeelu, afaan isaanii faarfannaan kan guutu, afaan isaanii galataan kan guutu, afaan isaanii ililleen kan guutu, afaan isaanii sagalee mo'ichaan kan guutu namoota hidhatanii ba'antu jira. Ameen, ameen. Waaw! Lafa tokkummaan kunuunfame jiru, lafa tokkummaan kadhataan eegame jiru, lafa tokkummaan walitti qabamuun coming together eegame jiru, humnatu jira. Timbu'amu, daffaramu. Ameen jedhe. Abbaadhumti argee dhufee itti bu'ee tuqee prooboo godhe itti bu'ee iddoo dhaabute wareerse caakkaa keessa darbateen buusu. Sijjin humna sanatu jira gaa. Eenyu namni amanu naa wajjin humna kanatu jira jedhu sagalee guddaadha. Rahaba gala haba sabiyaa gosaaba. Humna kana kan barbaadu. Harruma haara eegalaa jilbi kee. Akka kaleessaa hin ta'u. Nama kaleessaa hin taatu. Inni ergamootarraa gootummaa wangeelaa inni irra kaa'e, jagnummaa wangeelaa inni irra kaa'e. Kun kan kooti kanatti ni jala abbuinaa kan kooti maaloodha kan koo kan saa kan koo hafuura akkasii dhayeera maqaa Yesuusiin. Out in the mighty name of Jesus. Dhayeera maqaa Yesuus. Dhayeera maqaa Yesuusiin. Dhayeera. Anumma kanannatti irratti kanatu hin taane sanan taane halkanii guyyaa waldaa kasasu, halkanii guyyaa tajaajilaa kasasu, halkanii guyyaa wal kasasu, halkanii guyyaa geggeessitoota kasasu. Kanatti irratti hafuura kana harraa qabee gombiseera teessoosaa. Dhayeera maqaayee. Roodiyaa kaasaa kee ababaa. Gungumaan deemte. Kiristoos walaba waan nu baaseef nuyi walaba. Yoo dubbanne walabummaan dubbanne. Waan ijaaru dubbanna, waan gargaaru dubbanna, waan lafee fayyisu dubbanna, waan duratti nu adeemsisu dubbanna, waan hojii wangeelaa nu hojjechiisu dubbanna. Lafan qabamin baay'eetu jira. Hafuurri waaqayyoo waan natti himu qaba. Waldaan kun lafan gahin ga'uudhaaf jirti. Lafan qaqqabamin qaqqabuudhaaf jirti. Gara lafa onaatti achi ba'uudhaaf jirti. Gara lafa duwwaatti achi ba'uudhaaf jirti. Waaqayyo waan ittiin hojjetu qaba. Kanaaf humni waaqayyo sirratti dhangala'u. Akka nuyi nyaannee bullu, akka nuyi makiinaa filanne, konkolaataa filanne, jireenya filanne jiraannu miti. Dhaloonni eenyutu nu qaqqaba, eenyutu nu bira ga'a, eenyutu bishaan nutti qaba, eenyutu midhaan nutti kenna, eenyutu karaa nagaa nutti agarsiisa jedhanii boo'aa jiru. Waaqayyo har'a siin kaafata maqaa Yesuus. Siyaa kaafatu waaqayyo, mana kee kaafatu waaqayyo, qe'ee kee hojiif kaafatu waaqayyo, gungummii keessaa siyaa baasu. Me hallelujah jedhani. Orala dia kasapia baba. Orala dia bosaba baba hadaya. Iko sabi rahadi yabo. Abiddi waaqayyo mana kana keessa deddeebi'u. Dibanni waaqayyo hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Akkuma ati ana ergite, ani immoo isaaniin nan erga. Wanta ati anaaf laatte, ani immoo isaaniif nan laadha. Ayyaanni kee akka duukaa ta'u, tokkummaa isaanii akka hedduuf sin kadhadha akka Yesuus jettee dubbatte. Har'a maqaa Yesuusiin humni fuudhee ba'uun saba kana irratti lafaa dha'u. Humna buutu jira. Abidda namarra buutu jira. Ameen jettaa humna namarra buutu jira. Humna wangeelaaf karaa saaqu. Humna dhugaaf karaa saaqu. Humna tokkummaaf karaa saaqu. Humna jaalalaaf karaa saaqu. Humna daddabaa qaqqabu. Humna warra kufan kaasutu si argata. Harka keerraa abiddi waaqayyo habu. Afaan kee keessaa abiddi waaqayyo adanfo.
kan si qabu hin jiraatin, kan si danqu hin jiraatin, kan si hidhu hin jiraatin. Xaxaa miilla keerraa hiikeera, hidhaa miilla keerraa hiikeera, sammuu keerraa hiikeera. Nama wangeelaa taa abbaan akkana erge, ani immoo isinin ergaa hammaduma biyya lafaatti kan isin duukaa ta'u humna hafuura qulqulluu isinin ericha hidhachiisa, isin irratti dhangalaasa akka jette akka achi baaniif, teessoo seexanaa akka galagalchaniif, mari'aa diinaa akka diiganiif, mootummaa diinaa akka diiganiif, hidhaa seexanaa jala saba akka baasaniif maqaa Yesuusiin abidda wangeelaa ittiin saba kanatti. Barri dhaabatanii qoccolu, barri dhaabatanii muggutu, barri gatiittiin nama dhukkubu hin darbaa waldaa kanarra. Ergaa Waaqayyooti, hin darbaa. Barri dhaabatanii qoccolu, barri qoccolloo, barri ofii lolachuu, barri ofii falmachuu, barri kankoo kansaa jechuu, lolli waraansi kan diinni eessa akka waldaan kun geessu beekee karoorse fashalaa'eera har'a. Mee ameen 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 ameen. Fashalaa'eera dhiiga hoolichaatiin, diigameera dhiiga hoolichaatiin. Ergaa qaba Waaqayyo waldaa kanarraa, ergaa qaba Waaqayyo saba kanarraa, kakuu qaba Waaqayyo waldaa kanarraa. Humna dhiiga hoolichaan karaa keessanirraa kaaseeraan. Addaaya Orrahaba sabia baba erra baba shalaba tola magasana erra baba 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 erra basabagala baduna namashaba abidda hidadda humna waaqarraa hidadda dunamis hidadda humna waaqarraa hidadda power force ability hidadda maqaa Yesuusiin. Ere maqaa Yesuusiin hidhadha. Waa isinitti dhaayiraho, waa isinitti dhaajiraho, waa isinitti dhaajiraho. Oka leela haboo sabia mee namni amanume natti dheera Waaqayyo jedhu. Inagamu sagale kena tirera Waaqayyo ajaru. Radia bosabia sitirera abidasa, sitirera umnasa, sitirera wankela, sitirera kajelumma, sitirera jalala. Hafurri Waaqayyo sitirera. Dunamis, power, force, dynamic ability, dandeettii akkasiiti Waaqayyo biraa humna dhufu jechuudha. Kanaaf inni Yesuus Kiristoos akka jedhe never ever balballi Si'ool ishee altaatan hin danda'u. Sindandau nyet. Erbalau Yesus getan. Waaqayyo jiraatara sindandau. Mana kendandau. Walda kendandau. Ke kendandau. Abju kendandau. Mulata kendandau maka Yesus. Haya ya 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 ya. Sindandau silola male sindandau. Seriata male sindandau. Siruka dia male sindandau. Sibira bisa Waaqayyo. Haya bahagia. Orra hadiabo sabia. Oh kilari hadia sabo sabir. Namna manu nandandau eduka. Namna manu nandandau edu. Sindandau. Balbali Si'ool sindandau. Ila Waaqayyo balbala Si'ool nama baay'ee irraa cufaa jira. Nagaa isaanii irraa cufaa jira. Hafuura isaanii irraa cufaa jira. Ba'uuf galuu isaanii irraa cufaa jira. Balbala tajaajila isaanii irraa cufaa jira. Waaqeffannaa isaanii irraa cufaa jira. Ilile galat hallelujah for each of our Waaqayyo. Daddafati sindandau jedha nama si bukkee jiru.
balballi Si'ool sin danda'u, balballi du'aa sin danda'u, balballi firdii sin danda'u, mootummaan dukkanaa sin danda'u, labsiin digimtii xonqolaa mu'aartii wantoota adda addaa zibaazin kee ምናምን kun sin danda'u sirraa cufeera Waaqayyo. Dhiiga Yesuustu sirra jira, mallattoo harka Waaqayyoo sirra jira, dhiiga Hoolichaa sirra jira. Raalaa baabaa waldaa jechuun bildingii kana qofa miti. Waldaa jechuun lammii jechuudha. Waldaa jechuun isin jechuudha. Haleluuyaa. Balballi Si'ool Phexros jechuun dhagaa jechuudha. Dhagaa kanarratti mana koodhaan ijaarradha. Mana ijaaramu kana balballi Si'ool bara baraan hin danda'u. Harrammoo Waaqayyo siin gadi ba'ee mana ijaarratu qaba. Maal taatan? Waan siin ijaaruu qaba Waaqayyo. Jaarsa siin jalqabu qaba Waaqayyo. Lubbuu bira geessu qabdaati. Hojii Waaqayyoof hojjetu qabdaati. Isa kan cufu hin jiru gaa. Isa kan cufu hin jiru Waaqayyotu natti himaa jira. Hojii Waaqayyoo waldaa kanaan fiixaan baasu piroojeektii Waaqayyo dizaayin godhee lafa kaa'e. Lubbuun qaqqabamin, lafa hin qaqqabamin, biyya hin qaqqabamin. Mucaa Waaqayyo akkasin guddiftaniif waldaa kanatti laattan, waldaa kanatti laate. Sagantaaf karoora Waaqayyoo karaa tuttursuudhaaf humni ba'e har'a rukutame naan jedha Waaqayyotu. Rukutameera maqaa Yesuusiin. Dhayeera Waaqayyo. Harka Waaqayyo dhaye harka koo miti. Haalelluuyaa. Mee hinuma ta'a jedha. Isa argeetu karaa gabaabaa dhufuu yaale. Isa argeetu harkasaa gashachuu yaale. Isa argeetu dhagaa qaramaa baatee asiin hin darbitan jechuu barbaade. Laamee dhagaa qaramaa baatee karaa waldaa kanarra kan dhaabatu. Mul'ata saba kanaa dura kan dhaabatu. Waaqayyo dhayee kaaseera naan jedhaani. Dhayeera Waaqayyotu. Ana miti Waaqayyotu jedhe. Projektii Waaqayyo qopheesse, pilaanii Waaqayyo diriirse, hojii Waaqayyo eegalee jirutu jira. Kan Waaqayyo achi as baasutus jira. Isa sanaan mormuudhaaf dursee isteeppii 2-3 kan deeme, karaa adda addaa kan deeme, fooldii 3 karaa 3 kan deeme, balbala isaanii balbala Si'ool sana Waaqayyo cufeera. Namnu qofti agalateeffatu Waaqayyo cufeera Waaqayyo. Cufeera. Hojii hojjetamu jira. Acham baasaa. Hojiitu jira jedhe. Daa tokkummaan keessa jiru humnatu jira. So, kan isin dhibu warn masxanqaqiyaa dhumti. Warni iddoo humni kun jiru achi barbaariin jiraachuu hin danda'u. Get out! Get out! Yoo baay'een ba'aa malee taa'uu hin danda'u. Amma abidda isan hin teessifnetu jira. Yoo qalbii jirrate hin jiraata. Yoo ta'uu baate immoo waan biraadha. Dunaamis kun isa qulqulleessuudha jama. Tokkummaa sana gowwoomsuudhaafi yoo gamni kun ho'e asuma keessa turra. Yoo ta'uu baate gadi baana.
Kanaaf qabeenya keenya guutummaa ishee achitti hin goonu amma kana booddeedhaniiti. Sheerii galan boqonnaa 5 irratti Anaaniyaaf Safiiraan har'a garuu duunaamistu jira. Duunaamistu jira, humnatu jira har'a. Lakki akka kaleessaa miti amma. Lakki akka bara darbee miti amma. Lakki akka waggaa darbee miti amma. Waatu jira. Waatu jira. Waan waaqulleessutu jira. Waan cubbuu seeca'utu jira. Seeca'ee baasu jira. Kana booddee hafuurri qulqulluun gowwoomfamuus hin danda'u. Duris hin gowwoomfamne. Tarii carraa laate malee. Gamaa gamanaa kan sirban Anaaniyaaf Safiiraatu ture. Exit doorii ilaallachaa. Yoo keessi ta'uu baatte. Yoo keessi immoo dhaamotte immoo dhabennaan. Optionii karaan lama hin jiru. Yallam hin jiru karaan lama. Bakka hin jiru hin jedhe. Jedheera nan komatinaa hin jiru. Namoonni exit doorii ilaallachaa jirtan. Miila keessan sassaabbadhaa jedha. Waaqayyo gooftaan macca. Kanumaadha. Gabaabduu. Exit doorii warri ilaallataa jirtan. Miila tokko ala. Miila nama baay'ee miti kun. Xiqqoo. Gar tokkotti sassaabaa daafaati jedhe. Didanii jarri afura qulqulluu kana gogoyoomsuu barbaadan. Kanuma qabeenyi sin fiddan ennaan kanuma dhaadha. Kanuma ati maaliif afura qulqulluu goyoomsitaa? Si biratti hafeeraa jedhe. Waa hafee jira jedhe. Lakki waan tokko na biratti namne kakaasaantu caala. Kana keessaa harkaan qabu, kana keessaa yaadan qabu, kana keessaa maaliin qabu. Karaa sana humbaane lakki baakoo. Jechuu caalu. Egaa erga konfees gochuu diddee asii gaafa gadi baatu du'a asii egaa. Humnatu jira isiniin jedhe. Harka sassaabbachuun gaariidha. Waldaa kanaa jinumni Waaqayyo jira. Sin shooshiluuf miti, sin jajjabeessuuf miti. Waan. Anaaniyaaf Safiiraan akka isaan ta'an isinuu beektuun dubbadhu. Akka isaanii ta'uu nama oolchu. Lubbuun egziitii ilaallachaa jirtu jirta. Milli kee iddoo lama dhaawatee kan jiru jirta. Sassaabadhu jedheera Waaqayyo. Ameen. Egaa ayyaanni Waaqayyo jira. Ergamoota 2:47 irraa akkas jedha lammata irratti. Isaan Waaqayyoon hin galateeffatan. Saba hundumaa birattis ayyaana hin argatan. Gooftaanis guyyaa guyyaatti warra amanan isaanitti hin dabalatu. Harcaa deemuuti. Dabalaa deemu. Dabalaa deemaa maqaa Yesuus. Ayyaanatu jira. Lafa tokkummaan jiru. Cherish jedha. Inni kun badhaadhummaa kan Waaqayyo duwwaan nama laata. Isa isiniif laatu Waaqayyo. Kana duwwaa miti. Fiixaan ba'umsatu jira. Filiphisius 2:1-2. Karaa hafuura qulqulluu tokkummaa qabaachuun gara laafinaan namaaf yaaduun nuuf kennameera. Ammas isin warra yaada garaa tokko ta'uudhaan jaalala tokko qabaachuudhaan yaada walitti dabalatanii tokko ta'uudhaan gammachuu koo fiixaan anaaf baasaa. Gammachuun Phaawulos jedhu kuni maali? Hojii Waaqayyo nu keessatti jalqabe fiixaan baasuudha. Hojii qabna. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan argan dubbadhee waa biraa dubbachuu hin barbaadu. Tokkummaa jabeessaa. Kadhannaan eegamaa. Wal argeen eegamaa. Kunuunsaan eegamaa. Sensitiviidha. Ameen. Iddoonni jiru immoo san amma jedhetu jira.
Waaqa isa dhageenyi nuuf haa eebbisu. Mee ol kaaneetu Waaqayyoon galateeffannaa. Arraa namootaaf hin kadhadhu. Kadhata gabaabaan godhaa. Bor galgala Waaqayyoon isiniif hin kadhadhaa. Kadhata gabaabaa gooneetu xumura. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Lafaati jirtu tokkummaatu jira. Lafa tokkummaan jiru ayyaanatu jira. Lafa ayyaanni jiru humnatu jira. Humna sagalee keetiin maqaa gooftaa Yesuusiin sagalee kanaan waan hiikuu barbaadde hiittee galanni siif haa ta'u. Waan hojjechuu barbaadde hojjettee galanni siif haa ta'u. Amma sin kadhadhaa sa'aatii kana. Amma sin kadhadhaa daqiiqaa kana. Humna dhiiga Kiristoosiin dhaloonni kun kan fayye haa ta'u. Dhibee keessa jiran keessa, dadhabbii keessa jiran keessa, wallaansoo keessa jiran keessa, waraansa keessa jiran keessa, quuqqaa keessa jiran keessa, dhibee hamaa keessa jiran keessa, wallaansoo hamaa keessa jiran keessa, harki kee qabee isaan haa baasu. Baa! Eenyu isheen harka michuu isheetii qabattee lafa onaa keessa ol baatu sun akka jedhame ol ba'uun saba kanaaf haa ta'u. Siree irratti kufan keessaa haa kaane. Dhibee keessa jiran keessaa haa kaane. Waanjoo keessaa haa kaane. Dhibeen isinirra jiru isinirra haa dhangala'u. Dhibeen kaanserii, dhibeen HIV, dhibeen dhukkuba sammuu, dhibeen dhukkuba mataa, dhukkuba duddaa lafee keessa kan jiru, kalee keessa kan jiru, dhibeen adda addaa maqaa Yesuusiin. Gadisaa deemar. Harka koo ol kaaseera Waaqayyo. Dhibee ulfaataa keessa kan jirani rafanii kan hin bulle. Waraansa jireenyi isaanii waraansa kan ta'e, jireenyi isaanii dhibee kan ta'e, jireenyi isaanii cinqamaaf jeeqama kan ta'e maqaa Yesuusiin haa fayyani. Fayya maqaa Yesuusiin. Humna dhiiga Yesuusiin fayya. Humna dhiiga Yesuusiin fayya. Dhukkubi joonjessu, dhibeen kintaarootii, dhibeen lafee, dhibeen duddaa, dhibeen adda addaa maqaan isaanii hin beekamne kan seexanni namarra kaa'u maqaa Yesuusiin saba kanarraa kan daguugame haa ta'u. Hidhaan miilla saba kanarra hin jiraatiin. Galanni kan Waaqayyooti. Mee Yesuus gooftaadha jedhaa. Abeet. Lubbuu nama 17 tanjebel waan ta'e waan qabatamaa fayyina addaatiin kan Waaqayyo keessa darbuun argaa jira. Mee ani fayyeera jedhaani. Sagaleen barbaada fayyeera jedhaani. Ani nama kaleessaa miti jedhaani. Nama haaraadha jedhiini. Humna haaraa hidhadheera jedhiini. Abo haraa hidhadheera jedhiini. Ani fayyeera jedhi. Declare it. Fayyeera jedhiini. Horra laba daga diga sapara laba diaba baba. Hera laba tuna bakila bachula bakeba. Maqaa gooftaa Yesuusiin fayyina isinirratti labseera. Nama erga raftee hirriba qabbanaaf nagaa qabu erga raftee beekte waggaa tokko ol fixe arra galgala hirriba nagaa boqonnaa Waaqayyootu sirratti dhangalaasuun arga. Nagaan koo mana kee irratti dhangala'eera. Maqaa kee mana namaa gale, mana seexanaa, mana diinaa gale, mana diinaatii baaseera jedha Waaqayyo. Galata fidduu Waaqayyoof.
mudhii namootaarraa kan akka abiddaa boba'u, kan dhibee fakkaatu, kan nyaataa fakkaatu, rakkoo adda addaa miilla namootaa kanarraa utuu harki Waaqayyo dhufee hiiku, utuu hafuurri qulqulluun dhufee hiiku, jilbarraa, miillarraa, gatiittiirraa, mormarraa, morma keessaa, sammuurraa, ijarraa, dhukkuba ijaan kan rakkatu fayyi maqaa Yesuusiin utuu Waaqayyo irraa hiikuun argaa jira. Haleluuyaa, haleluuyaa. Galanni siif haa baay'atu, galanni siif haa baay'atu. Teessoon kee hajajamu, teessoon kee hajajamu. Haleluuyaa, haleluuyaa, haleluuyaa. Yoosefin warra xiyya darbatan turakkisee xiyyi isaa garuu xiyya diinaa irratti hin hammaate akka jedhame. Waldaa kanarratti xiyya kan darbatan waan dadhabaniif galanni siif haa ta'u. Gamanaan waraansa, gamasii waraansa